wanti mucaan mul'atee jiraatan bara mucaan mul'atee isin jenni mucaan biyyee jira maatii isaa bira gahee jira alhamdulillahi rabbil alamin akkasi dhageessanii mucaan nagaan galee maatii isaa bira gahee ajala keenya warri dhageenye okay guys alhamdulillah jarrayo namni na dura jiraatiin waa takka lama dubbadha mee otu baanin galcha mee kam أنا جلابو أقل شيء. wale bishani hayye yala nabu mee barbaada wari mudi tara ayye okay caalam jaagalchi awoo jarana walintumina kutaan lamaan kun fuutanii taaptaa gurguruu dhuftan sini wal fuudhaa taaptaa gurguraa malee uleedhaan wannooliin godhina ani mucaa kana asirratti dubbisuun barbaanne jalqaba keessanii dubbisa maaliif yoo na jettan tarii waan gargaraa jechuu danda'a jalqaba danda'u malee baay'ee ani laal ani namni tokko akka maqaa kiyya waliin bu'uun barbaadu baay'ee akka saba gastii kiyyaa irratti namni tokko waliin bu'uun barbaadu waan ta'eef irra caalaa asirra galchuu caalaa ijoollee waliif irra filadha baay'ee mucaa keessaan dubbisi dura caalaa asirratti dubbisi waan hundi naasiis waan hundi akka inni haasa'uun barbaadu maaliif galchiishi alif yaa galchee waa jennume naafen TikTok mucaa jaarraa jawul galchi bira jira. Laa mucaan rakkoon qabu mucaan fayya qabaaree mucaan nagaan taasoo jiraan rakkoon qabu. akkasii mucaa yoo dubbee raadillee yoo rakkinallee qabachaa waan miidhamee akkasii akkana waan akkasii akkama TikTok mucaa jaarraa jawul galchi jala jira. Qotaa jira lakkoofsa qotaa caalaa niin bu'aa mucaan kun yoo gargaarsallee kafadhu taate walumaan gargaarree wallaan yoo miidhaa guddoo akkasillee wanna ta'e Yaasin tuqaddu. waan akka rakkoo hin jiru Obboleeyyan caalaa. kottu Iba illaa mucaan hin dhooyne jee osanii jechaaf hin jee malee wallaahi billaahi sumunii takkaa qabu nyaani cabduu gargaarin barbaade inshaallah. Bakka wallaanamellee bakka dhaamellee ni jiranii wallaanaa sanaafu tanaan rakkatina Oromooti. ifama mucaa dubbisa namoonni baay'eenis mucaa keessan dubbisaa jiran naa galaan sirriitti mucaa soo keessaan dubbisanii wayya caalaa dubbisuun bareedaadha. isaan dubbisaa gala asirratti qabu Waan silaa dubbatamuu qabu as gubbatti asuma wanti nuti gaafachuu barbaadu baga nagaan baatee qofa waan biraa haasaa biraa akka ni haasa'uun barbaadu. Iluu ayyatti dubbadhu ayyatti dubbadhu ono oyya caalaatti dubbadhu ono mucaan kanaatti dubbadhu tolee itti kana viidiyoo boon danda'u fooloo godhamne walitti namni kuma tamburii tokko chaan fooloo godhamu hundi keessan fooloo godhame. Kayaa sinin ol baa kayaa sinin viidiyoo qabu dandoon ol baasaa gaa ol bira jiran isaan tunuutu. aboo kana maalitti dubbadhaa rakkoon qabu Oromoon hundi silaa gartee bareedaa viidiyoo kabiraatiin. Kun viidiyoon baasu gaa kayaa sinin bira jira ol baasaa ree kun viidiyoo baasu. sagalee isaa ni beekiin dubbadhaa qabu muraayaan sagalee ni beekiin mucaa Laa namni viidiyoo barbaadanii hawaasni hojii rakkataa ture. viidiyoo goonuu jiraata jechuudha dubbadhaa sagalee ni beektanii Kanaa miti kana gabbuu saadhaati. Kaanii ol galchaa kan mucaa carraa jiru kayaa sinin ol baasaa. Iluu kaaniin kottaa. Kayaa sinin ol baasaa ree jala jira. Usa videoon baasina mana hidharraa galee viidiyoos duratti hin baasina akkanumatti taasaan hin beekami sagalee an gargaarsa gaafatuuf hin deemu obboleeyyan kee akkanumatti baga gammaddee jaatuma jaani malee viidiyoon baasina maal godha viidiyoon bee wayi gargaarsa gaafatu deema viidiyoon baasina. Gargaarsi wanti taasifaman jiru gargaarsi yoo sappoortii gochuu barbaadu. caalaa Gargaarsa kun taane Du'a boocannaa ni finceega. Rakkoo qabu gargaarsa sun taane jira nagaan obboleeyyan kiyya yoo hin jedhe maa rakkoo mucaan obboleessa kan nyaamatu. Caalaa namni hundi arguu barbaada maaliif uummanni hojii rakkataa ture ijaan arguu fedhe malee ijaan laaluun dadhabe mataa kiyyaa fuula isaa ilaalee anuu laaluun fedhu asirratti waan hin jeefi malee waan biraatti fi Murayyaa rakkoon qabu haa. Yoo laaluun fedhe bari yoo dhufullee dhortanii maa rakkoon qabu kan fedhe asirra yoo filattanis maa rakkoon qabu na biratti. Ani bahuu mee takkanaa kannaa yoo sagalantii jiraatti takkanaa kannaa adda durummaadhaan caalaa nuureedhaa mucaa xiqqaa kaayisii guddaadhaa galatoon maaliif ilmi namaa galata walii kaa'uun bareedduudha. Wallaahi billaahi anammaa akka kayyatti nama tokko hin tuffadhu nama
waa hojjetu nin galateeffadha. Amma mucaa kana akkuma gartee keenyatti suuraan biyya irratti ergamtee maatiin itti boocee hordoftoota qaba. Miidiyaa irra yeroo hunda liivii seenaa ni beekanii itti erganii gartee nu barbaadi jaaniin. Akkasuma gabbee osoo kutaan tokko walitti hin buune hin barbaannetti suuraa kaa'ee akkana jedhe dubbate. Ijoolleen teenya baay'een garuu waan bira fudhatteeti akka waan inni nama walitti buusetti fudhatee itti wacaa turte. Nama keessan jabeeffadhaa. Amma tilaa mucaan kun gaafsan suuraa kaa'ee dubbachuu baate akkanatti gartee sagaleen taa'amtee fi mucaan kun hin mul'atu. Isuma dhugaa jechuudha. Galatoomsin jechuun barbaada bulaa xiqqaa hedduun si jaalladha hedduun si kabajaa namni galata waliin keenya namummaan qabu ulfaadhu. Lammaffatti immoo murayyaanatilleen intala obsa qabdu obsa qabeetti akka Oromoon gandaa walitti hin buune kan namni kee gartee jalaa badee jiru akka Oromoon walitti hin buune guyyaa 15 oliif ijoolluma shiftaa san kan isaan dheeyitee kadhattee yaabboleeyyan kiyyaa mucaa keenya irraa miidhinaadha natti himattee osoo nutti himin akka Oromoon walitti hin buune waa yaaddeef kadhachuu keetiif galatoom obsa qabaachuun asirraa takkaadha jechuudha. Galatoomsin jechuun barbaada. Lammaaf sadaffaratti immoo ijoolleen teenya tan gaara jirtan taarsiidha. Gaara osoo hin taane maaxirra dhiyaatan nama Oromoodhaa karaa deemu abbaa fedhe haa ta'u tilaa mucaan kun asiin dhabame illee guumaan harkuma keetan eeggala. Ilma namaa miskiina akka Oromoo askeetti waliin hin ajjeefne ni beekna dhibbatti garuu harka keetan hin qabamee viidiyoo waraabamtee maqaa keetan if hin balleessinaa. Maqaa uummata arsii kabajamaatti illee hin balleessinaa. Nama Oromoodhaa ka deemu jiru hin tuqinaa nyaachisa obaasaa bira dabarsa yoo qabaachuu baatan immoo akka nama fira dabarsa. Dhiiga keetanii waan ta'eef. Ijoollee arsii ammallee warra ijoollee teenya arsii warra akka Dombirumayyuu na jalaa hafe dombir guyyaa tokkoffaa dhufeeti akkuma viidiyoo waan ta'etti erga achuma nafee badiyyu. Dhiisi dombir duriin beekaa dhiise dombir akkuma beeratti bakka deema. Dombir dhiisi. Itti fitaa baay'ee kana maamee kana faana galateeffadhu. Wallaahi ijoolleen kun galateeffadhu. Nurraa fuudhanii nuti fannaa deemanii na wajjin ta'anii guruppii keessatti mucaa fidanii as qabanii fidanii ganda isaa gosa isaati wajjin qabanii gartee mucaan kun waan akka ta'an murtii irra kannanii jechuudha. Ilaa gandaatti mucaan harka dhufu gartee wallaahi ijoollee isa waan mai nu qaqattee waa takka hin taane mucaan viidiyoo maqaa warraa furannee gadhiifne bala jedhanii akka sana kana hundan wajjin ta'an jechuudha. Ijoolleen maaliif beektaa jaaliyyee maaliif beektaa amma itti fixaa baanii gaafa duraa lola san keessa turan. Ni fatan. Dhugaa rabbiin isin haa kan wallaahi dhugaa qabdan teenki soo. Ulfaadha maaliif beektaa laali lola duraan isaan keessa turanii akka itti miidhaman namni hundinuu ni beekaa jechuudha. Akka miskiinitti miidhaman ni beekan. Lolli lammataa bu'aan qabu ni beekan. Maamilraa kaasii itti fixarraa ijoolleen xixiqqoon hedduun taa'amma waa qabtu ni beekti jechuudha. Namni dhiirti beekadha waliin ni booti. Garuu lola dabreerraa tan hin baranne namni namummaan qabu. Ijoolleen tun nama maammee fi itti fixaan falleeni hedduu laffaan seeni galee maaliif akka mucaan gartee hin miidhaminiif akka gartee mucaan lubbuun hunduu ni beeka waan taateef. Akkanatti kutaa ifii keessaa gabbaanii nama ifii barbaadanii jala bu'anii keessaan gara hidhatanii barbaaduun dhiirummaadha jechuudha. Galatoomaa jechuun barbaada. Ammoo waan lammata dhufuuf nama Oromoodhaan karaa deemu hin qabinaa karaas. Oromoon haa deemtu haa dabartu karaa. Oromoon haa jiraattu Oromoon Oromoodha. Nama akkanaa maarree godhee moo no. Oromoon takkitti yoo lakkaawwanne abbaa 8-9 waliin lakkaannaa walii galtii guutuun sidha. Okay? Miskiina hoolaa meeqaa jira kan namni 200 hin daawwanne 100 kan daawwanne miskiina kana yoo qabee fide namni 3 4 kan daawwatu kana acha dhiiga namaa buusuu kan barbaadu hedduu jira. Kanarra laalinaadha. Kana asirraa balleessuudhaaf jallaa fi gandaa fi namni gandaa fi irra qabsaa'ee Oromoon nagaan jiraachuu wal barsiisaadha. Galatooma ijoollee teenya caalaatis galatoomii umurayyaan galatoomii warrummaan gartee jala kanaan gartee bu'aa barbaada turtan hedduun keessan galatooma ulfaadhaa jechuu barbaada. Kan akka obboleessa keessanitti. Amma mucaa sagalee isaa mucaan kilisa kichuu geessumaan danda'a nama biraa danda'u kichuu geessumaan buufadha balasa qayyate kaadha. Soomalee nama biraa hin danda'u miti. Mucaan nagalchaa jira. Galchi mucaa uummanni sagalee haa dhaga'u haa waraabbatanii haa facaasanii. Okay. Ayo foto. Aishi namni asirta kun guutuun keessa fooloo godhaa mucaa kana fooloo godhaa yoo viidiyoo aboo barbaadan hundi keessa fooloo itti dabalama. Fooloo godhaa. Viidiyoo barbaadan ta'e yoo fooloo godhan viidiyoo ni baafnaa mucaalee harka warra barbaadan jechuudha. Warri nu wajjin rakkataa turtan baay'isa wayii. Hundi keessa rakkisin rakkataa turtanii beekan. Qirransa yoo dubba dhabibi dubba dubbachuu feena. Dubba. Maali beektaa wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf beeki waan biraa dubbachuuf miti yaani. Tokkoffaadhaatti martuu akka aarsaa kafaletti martuu akka nagaa barbaadutti siin angafee ummatoota si wajjin dalage guutuyyuu galatoofatu barbaada. Garuu
keessatti tokko faratti itti fixaan baaliyyoo kuni yeroo baay'ee balaa keessatti argama. Yeroo baay'ee namni kallattii agartee balaatiin barbaadamu isa. Tariitii namni kun jijjiiramee har'a agartee tokko faratti namni agartee gastii kiyyarratti micaasan dhiyeesse mataa isaati jechuun. Ka agartee tariitii torbee dubbachuu dandeettanii achi ol dubbachuu dandeettan. Dhugaa micaa achi ol barbaaduu dandeettan. Garuu heega itti kenname amaanaa itti kenname kana duuka bu'ee namni agartee gastii kiyyarratti agartee dhugaa kana baasee maammeellee dawwalee affeeree sillee dawwalee affeeree akkasuma Dr. Loovi ummatoota agartee dhugaa kanaaf deeman keessaan dawwalee gastii kiyyarratti affeeree dhugaa kana isinillee barsiisee ummatallee hawaasa keenyallee barsiisee dhugaa dubbachuudhaaf itti fixaa baaliyyoote jechuudha. Anarra sigalee anarra dhugaa dubbachuudhaaf isa galatoofatu barbaada akka mataa kiyyaatti. Hawaasnillee isa akka naa galatoofatu barbaada. Maali beektaa? Nama tokko waan gaarii gaafa dalagee jajjabeessuu qaban. Sigalee nama balaa labsu nama balaan deemu sigalee hawaasni keenya duuka hiriiraa bar dhibbaan dhibbatti ni beeyna. Sigalee gaafa agartee ati nagaaf deemtu gaafa agartee ummata balaa san duuka koomantii argaa jirani waan siin jedhamaa jiru si arrabsaa tura sigalee. Kanaaf nama badaayyuu deeggartanii nama jabaa akkanaa kana sigalee deeggaruun nurra jiraata. Kanaafi dhugaa dubbachuudhaaf itti fixaa baaliyyoo galatoomii ulfaadhu ammallee immoo waan gaarii jiraata. Kanaaf kechuu mootii. Natti deebisaa jira. Galatoomii ulfaadhu sin jechuu barbaada akka mataa kiyyaatti waan gaarii dalaydee argamtee hawaasni keenyallee immoo dhugaa dubbachuudhaaf sigalee dhibbaan dhibbatti waan gaarii duuka hiriiruu qabdanii waan gaarii hojjettanii wanni gaariin akka isin boonsu caalaa nuure irratti sigalee dhugaa dubbachuudhaaf akeekkata akka isarratti fudhachuu qabdan isiniin jedha galatooma ulfaadhaa tanumaan. Iya caalaa mucaan nu caalaa asiin ittaansa daqiiqaa takka dubbadha. Akka nama tokkotti obboleessa keenya maammee oroo kana nama lola tana duraa keessatti argamne ol galchii jeenaata ol galchee dhombir farra isa kana ol galchinaata asirratti sinjee ol galchite itti kannite wanti kun akka furmaata hatta itti fixaanu gastii qeerransaa kanarratti akka inni hirmaatu namni godhe tokkoffaa maammee kana nama lola san keessatti hirmaata isaan kana faa isaaf shurtaa ol galchi namni jee ol si galchisiisee waan kanaa akka dalagamu ka godhe tokko maammee kanarraa kan ka'e atillee maammee oroo obboleessa keenya qaalii hedduu takka ulfaadhu galatoomi lolli kun akka gaafa tana duraa sanis kalollellee miskiinumaan miidhamee arra miskiinni numa jidduu deebi'ee miidhamurra jettee waan kana namaan wal mari'attanii wal geessanii waan kana fixuuf atilleen akka nama tokkotti hedduu takka galatoomi dhombir farra maammee oroo kana wayyaa ol galchi yeeni as jala guyyaa san tokkoffaa guyyaa as jala dhuftu anaata ol galchi jeen caalaadhaani atilleen obboleessa keenya hedduu takka ulfaadhu isin jenna hanganumaa waan barbaadan caalaa keenya tiktookii micaan lama qabaa yoo kaaniin ol ba'ee viidiyoo abanatu jettan koyyoo banuufi baate خاني نولغل چارا مچالين فيديو نو بنته وان جچو كبو حاجدو إلو كجدو مچا چالا تو كفرت اوي غدك چالا انغلتون فدا نمي هدوتين دكن فيمس هدوتين دكه فيمس نو هدو نما تفتنسا چالا جچون نافي بوليتي تي يرو اسري تريني اسري تريني وزو مخرني غونو تو هجي جروتي هجي سان دابه سورام چا خنيا في بيرت نوباتي والله هاغلتهم نما هدو دينت نمني هدو جچون نما تفتن چالا جچون اكما غباي سابري چكي سرلي بريتي والله چالا خنيو نغلتومي اتي دوغان نما لينچ والله تي نغلتومي هند هدوتين دك نما هدو سدرو يچو سدرو نما لافت دين جچون نما جوليت فيمسوتا نما جلاو هندوبتن چالا ديقا تك خيستي سغليتني دغي ونباسو خيتي چالا خني غلتومي دوغان لينچ والله كان غلطاتو ملين دوغا anu timbone demiti wallahi amma sagale sariye guyyaa isa qabame guyyaa sagaliitiin anillee namatti dhaqee nama lafaanaa kaasu dhabee guyyaa 15 kobaati yarrakkat wanni silaa godhamoo sa jiraate arra kan mataan namaa tosoo qalame kan man siiqalu hedduu takka naaf galatoomii waan jeesi galatoofadhu qabu rabbiin abbaa biyyaa si haa godhu wallahi abbaa biyya guutuu qabdee nama deemuu danda'u umriin leenjoollee taatu sammuun teeta kutte jecha namaa danaa kana sabbartee asumaan osuma jettu osa dadhabeen jen aduu tana keessa dalagataa nu obsitee akkatti
asiin gookan kee kana hedduu nuuf galatoome. Oromoon hundi haa galatoomtu. Ijoolleen manguddummaadhaaf walii yaatan hundinuu haa galatoomanii dhugaadha. Ijoolleen si komaandoo hundinuu. Kan dhugaa baasus isaan keessa hedduu jira. Kashiraan xixame yoo jiraate hundi amma ijoolleen ati wajji deemtu sun nama dhugaati. Nama dhugaan deemu. Mucaa kana saa 12 keessatti fidanii asirra nu dhiyeessanii hangasumaa qalbii keenya gatteessisuu isaanii hedduu haa galatooman isaanis. Kun hundi immoo kaltee siini sababa keetiin naaf galatoomee siin caasaa waaqessa. Yaa ilmooti hedduu naaf galatoomee. Umrajaan wanta kaan si gaafadha. Mucaa kana ammatti beekaa ta'etu irra illee dhiyaata akka viidiyoon bee dubbatuu barbaadamoo agartee jirta akkamatti dubbatuu barbaadda. Suni fedhinnaa teessanii mirga keessanii fedhinnaa teessanii nu wajji rakkataa jirtanii haaboo yoo jettesi haaboo rakkoo takka hin qabu karaa kanatti rakkoo hin qabu. Haaboo laa rakkoo hin qabu hawaasa nu wajji rakkatu jira. Wallahi tiktaaka yaasiniin sindira jira. Kan mucaa jaarraa jiru lakkoofsitu qodda. Mucaan kana kunuuti. Viidiyoo fedhan kaasee mucaa kana hawaasni torbaan Nama kuma lama ture biyya sanii hawaasa qalbii kana Mucaatillee biyyoon banu jala seenaa laala muna. Oi, ilu aja kun TikTok on yudan TikTok yang biar makanya jadi tani tani. Hawaasni Mucaa wajji mana keessan jirra galleeti itti dubbadha. jechuun isaa mala osoo hin taane hawaasni kun tarbaan rakkatu jira waan ta'eef namni viidiyoo nagaruu barbaada. Caalaan urreetti illee akka hojii dararame waan taateef tokkoffaarratti namni ijaa nagaruu barbaada reen hojii rakkachuu jira halkanii guyyaa jechuudha. Akkasiin jennee sagalee isaa dhageenye hoggeenni dubbate isa taachii hogga beene as bahii jennaan gaa isa taachii hoggan beekan abbee ijaan malee akkanumatti re. TikTok kun viidiyoo baasaa. Hayyee dubbadha amurayyaan meebbisa kadhay. Calli isaa meebbisa kun tura jiru. Usaa dhaggeeffadhaa mucaa sagalee isaa dhaggeeffadhaa hunola. Isaa dhaggeeffadhaa. Mucaan na biraa seene bira laayifi na biraa seene. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Habib video nu mau dandan siya wallahi jam miskin me bata guys. Video bari ban wanti ni dibba sadi ka ba. Wanti akanti beras indra jiru. Khadibba sadi. Wallahi Khadibba sadi sanin follow asi bara follow len gue jiru wallahi to follow ko rajin. Iya kan follow siya ko ni ob so follow ko ni ko masa kana kani. Mele mel tirta ko follow terga. Wah follow ko ni. Ini ba amma si basu danda. Follow kara shi undike sa ko mari basa dia bakata ka follow rasa. Undike terga. Tergada anar rayu kasi namnu dua rasa cerita ni tergada. Tane ni tergada dia bas ne di jalal or bana bhai. Selalu bunuh mereka tiba macam kana. Wallahi billahi ne bunuh mereka batur. Alhamdulillah wallahi rabbi galatan galfan ni anak kan ayati selara wa mereka makana khas turtani. Alhamdulillah sanun rabbi rolche. Durani ada mangut de selani balaguma bukan waru badu chala follow goda namni kumar badu ya badu isin follow goda ilu kana follow na goda ngani so barati chala kenna namni hundu si galateeffate jirra namni nama galateeffanne rabbi illee galateeffatu jedhani galatoom ulfaat dhugaa sin jedha gaafa jalqabaa irraa amalaan dhufteetiin nama kana barbaada jechuun kee waan guddaadha waa hedduullee garteetiin taamaa ture kanaan dura barnoota waan darbeerraa fudhattee as deebitee karaa tasgabbii fi nageenya qabuun ummatatti gartee fiddeetiniin waan kana galmaan ga'uu keetiif galatoomii rabbi baada rabbiiti jechuudha. Ijoolleen teennallee warri jala deemtanii an dhugaa isiniin jedha waan kana jibbeetii miti nallee na beeyta fuudhee lakkoofsallee fuudhee feesbuuk haillee na dubbisuu didanii garuu ijoolleen teennatuun warri yeroo hedduu akka maammee horeef akka itti fixaa kunniin warra waan kana lee ijoolleellee walitti qabuu danda'amaniif afaan isaaniillee wal beekan waan taateef jarri itti seennaaniin dhima dhiisa sirriidha. Ani agar nageenya garuu eenyuma ol fedha na beeyti ijoolleellee. Kanaafi ijoolleen teennallee warri waan kana jala buutaniitiin gaafa sanirraa mucaa sanuu fiddanii nageenya akka mucaa sun lubbuun jiru keessaa natti himnaan ani mucaan hin jiraa jennaan wallahi achumatti qalbiin tiyya fayyaan argate. Kanaafi galatooma Oromoon laal yoo akkanatti deeme bu'aa gaariillee galmeessuu danda'a gara nyaattiillee wal bira dhiifachuu danda'a jaalalli jedduu namaatitti uumamuu danda'a yoo garuu jechuma qabattee tokkoon